Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii baga rabbiin jala bultii raamadaanaatiin isin ga'e raamadaana khairii rabbi nuuf godhu kanatti aansuun obboleessa keenya kana namoonni hedduun ni beektan Xaayir Oromoo jedhama gama toora miidiyaa kanaan hanga ta'e tokko namoonni hedduun ni beektu jedhee yaada akkuma nama kamuu akkuma kiyya akkuma keessan dalagachuuf gama Suudi Arabiyaa akkuma imalaa turre imalaas jirru imallees achi jirru dalagachuuf biyyaa ba'ee yeroo qabaan haalaan akkam ammaatu waggaa takka dura qabamee mana hidhaa keessa osoo jiru achi keessatti walitti bu'iinsi ijoollee Oromoof warra ollaa keenyaa kana faana ta'ee jechuudha. Sambooda ijoollee baay'een ilkaan walirraa cabsanii baay'een wal miidhanii rakkoo achi keessan ture waan ta'eef namoonni hedduu wal lola gosaan wal lola jechuudha. Kana keessatti kaan qaamni isaanii miidhame kaan immoo ilkaan irraa kanatu argame jechuudha. Mucaanis silaas ija dhabee qarshii tanga tokko immoo yoon fudhadhe malee innis hidhamuun naaf faayidaan qabu kan jedhu namni keenya birriin jaallata. Wanti godhamu hin jiru silaas. Birrii riyaala Saawudii 50,000tu murtaa'ee jechuudha ammoo. Yoo birrii 50,000 fiddee riyaala 50,000 fiddee ni baata yookiin immoo hidhaa waggaa 5 hidhamtaa jechuudha. Osoo nuti jirru mucaan kuni ilma Oromooti obboleessa keenya waggaa 5 hidhamuun isaa sirrii miti. Riyaala Saawudii 50,000 jechuun xiqqaadha. Dhibba takka riyaala dhibba takka yoo walitti finni akka sabaattis waliif waa goona barbaachisaadha jechuudha kanarratti hirmaachuun. Kanaaf galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 3 irratti sagantaa qabna waan kanarratti marii goona viidiyoo kana duwiit sheer nuuf godhaa please. Obboleessi keenya agargaarru mucaan keenya mucaa gandaas miti ilma Oromooti haga danda'e Oromummaadhaaf dhaabbata galgala walitti deebina. Kaan immoo ijji keessaa ba'ee kana gidduutti mucaa warra Amaaraa tokko ijji keessaa ba'ee booda kana kaameraadhaan dhufanii ilaalanii namoota tokko warra yeroo sana waan sana keessatti hirmaate fuudhanii deeman oduu jettuudha kan nuti qulqullinaan qoranne. Namoota fuudhamanii deeman kana keessaa Xaayiroon Qobaasaatii akka Oromootti ijoollee warra Amaaraa baay'ee keessaa wajjiniin deeme gaafa kana gurbaan ijji keessaa ba'e eenyutu ija baasee jennaan ijoollee warri sunii Oromoon achi keessa jiru Xaayiroo qofa waan ta'eef isa jedhanii ragaa irratti ba'an. Sambooda poolisiin ragaa sobaa kana fudhattee mana murtiitti geessite manni murtii hidhaa waggaa 5tti murteesse. Amma immoo carraa tokkotu dhufe. Yookiin hidhaa gurbaan Amaaraa kun asobsiifamee tarii maatiinis itti dubbatanii silat ija kee dhabdeetta mucaan hidhamus wanti inni sii godhu hin jiru birrii fudhu birriin siif haa kaffalu mucaan kan